Makabang kanilang kanafula kulkulu wakatuko. Amen. Manapagpaluma kananti kanagamtan matiwa kayo hunikesan makawa kayo jin akawartan akamanangesan nagatfajinan wege wiyahra saat yang matin kanugay jadi kama wikenya wakti mudadale manapagpalmasati kawalitin kabi pasal semuanya dari kanugay pesu kanugay sesu kanugay su bahkan kau cikenya wajib kenyas angka berarti maka saya kembali informator betul kisah angka berarti kembali penting waktu kanugay sesu Ebang kengotanti hati gifting kukunenti bermaran karena kita bisa mendaki majnatan. Lihat Irai sana Najwa Zia Wangela Lukas Bukana Sagan Lakopsa Sodomi Sagubanti Abetu Benzimanor Lenya Malkamno Yagopsa Bakka kana jiraachuun nuuf gaariidha. Jecha kana kan dubbate duuka bu'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluu Phexros. Akkuma beekamu guyyaan har'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tulluu Taabor jedhamu irratti waaqummaa isaa guyyaa itti agarsiisedha. Namoonni baay'ee waaqummaa isaa hin hubanne waan ta'eef namuma qofa itti fakkaata waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota gidduu yommuu deddeebi'u Isaan waliin yommuu nyaatu, yommuu dhugu, yommuu ijaan argani, yommuu harkaan tuqani, waaqummaa isaa osoo hin hubatiin namuma duwwaa, namuma qofa itti fakkaata waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti akkuma ibsame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin bakka Qisaariyaa jedhamtutti walitti qabeet namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafatee ture. Ilma namaa kan jedhee waame ofii isaatiin namarraa samii irraa gadi haa bu'u malee abbaa isaa irraa gadi haa ergamu malee fedhii isaatiin haa dhufulle malee kan dhalatee nama ta'e giftii keenya qulqulleettii dubara Maariyaam akkuma keenyaa nama kan taate garuu qulqullina ishiitiin dubartoota keessaa dhaloota namaa keessaa adda baatee kan filatamte
giftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa waan dhalateef foon namaa waan uffateef nama waan ta'eef namoonni garuu namummaa isaa malee waaqummaa isaa hin hubanne turan waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin namoonni ilma namaatiin eenyu jedhuu maal jedhuu jedhee gaafatee ture. Duuka bu'oonni isaas harka baasanii gartokkeeni Museedha siin jedhu, gartokkeen Eliyaas jedhu, gartokkeen garuu raajota keessaa isa tokko isiin jedhu jedhanii deebisaniif. Deebiin kun sirriidha? Natti himaa. Sirriidha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Museedha? Eliyaasi? Yohaannis isa Cuuphaati? Miti. Garuu isaan akkana naan jedhu, sinoo eenyu naan jettu? Maal naan jettu? Isaan garuu hin hubanne gartokkeen Museedha jedhanii, gartokkeen Yohaannis isa Cuuphaati naan jedhanii, gartokkeen raajota keessaa isa tokko ta'aa naan jedhanii. Inni akka Musee raajii hojjeta waan ta'eef, Museen bara kakuu moofaa keessa kan jiraate, raajota keessaa isa tokko kan ta'e, Museen kadhannaa isaatiin Israa'eloonni bakka booji'amanii ba'anii biyya isaaniitti yommuu galanii, gammoojjii keessa yommuu deemanii, kadhannaa isaatiin samiirraa waan nyaatamu gadi buusee laateeraaf waan ta'e, gammoojjii keessatti dhagaa burqisiisee bishaan obaaseera waan ta'eef, Museen raajii baay'ee hojjechaa ture waan ta'eef, gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis yommuu raajii hojjetu yommuu arganii, Musee waan itti fakkaateef, gartokkeen immoo akka Eliyaas qulqullinaan deddeebi'e waan ta'eef, qulqullina isaa yommuu argan, Eliyaas bara isaa samiirraa yeroo tokko samiin akka bokkaa hin kennine, bokkaan akka roobne, roobni akka hin buune dhowwee ture. Deebisee immoo kadhannaa isaatiin samiin akka bokkaa kennus taasisee waan tureef, raajii baay'ee hojjete waan tureef, gartokkeen yommuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii hojjetu yommuu kana ilaalanii, Eliyaasitti fakkaatee gartokkeen Eliyaas jedhanii turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kana hunda duuka bu'oota isaarraa eega dhagee booddee deebisee, isinumtuu maal naan jettu? Gartokkeen Museedha, gartokkeen Eliyaas naan jedhaniiru, sinoo maal naan jettu jedhe. Isaan keessaa Phexros harka isaa ol baasee, harka isaa ol qabee, ati ilma Waaqayyoodha jedhee deebii sirrii ta'e deebisee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis, yaa Phexros, kana sammuun foonii yookaan immoo sammuun dhiigaa kana siif hin ibsine, abbaa koo isa samiitu si ibse, atis eebbifamaadha, galateeffamaadha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosin eebbisee ture. Egaa wangeela Maatewos guyyaa har'aa immoo seenaa guyyaa har'aa immoo kan ibsu, seenaan amma isinitti hime kun wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti argama. Seenaan har'aa immoo ayyaanni har'aa barannu, ayyaanni har'aa immoo ilaalchisee wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 jalqabee yookaan immoo wangeela Luqaas boqonnaa 9 irratti kan argamudha. Guyyaa 8ffaa booddee jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, seenaan duratti isinitti hime biyya Qisaariyaatti namoonni ilma namaatiin maal jedhuuni jedhee eega gaafatee ture. Guyyaa 8ffaatti duuka bu'oota isaa keessaa isaan 3, tokko Phexros,
isaanii fudhatee gaaffii gaafas gaafate sana namoonni isa Eliyaas jedhan yookaan immoo Musee isa jedhan sana akka Musee hin taane akka Eliyaas hin taane agarsiisuudhaaf guyyaa har'aa duuka bu'oota isaa sadan qabatee tulluu guddaa yookaan immoo tulluu Taabor jedhamutti ol ni ba'ee jira. Sana booddee osuma waliin jiranii bifni isaa ni jijjiirame. Isaan biratti ni jijjiirame. Uffanni isaas akka cabbii ni addaatee akka bakakkaa ni calaqqise. Akkaataa kanaan arganii hin beekan duuka bu'oonni isaa nama naasisa, nama sodaachisa. Sodaadhaan waan kana yommuu arganii Phexros faa duuka bu'oonni isaa hin kufanii. Yommuu sana Eliyaasiif Museen immoo dhaabbatanii isa waliin haasa'u turanii, isa waliin dubbatu turanii. Ilaala, yommuu deeman Museen achi jira hin ture? Hin jiru. Tulluu sanarra ture Museen. Museen boqotee ture, awwaalamee ture. Eliyaas immoo gara samiitti ol ba'ee ture. Eliyaasis Taabor bakka jedhamu sana hin turre. Bakka sana hin jiru ture. Museenis achi hin jiru ture. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musees bakka awwaalame kaasee Eliyaasiinis bakka jireenyaa isaa isa samiirraa biheera hiyaawaan yookaan immoo namoonni hin duune lubbuudhaan hin dabarre bakka itti jiraatan an akka Henook fa'aa bakka itti jiraatanii waamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musees fidee isaan waliin dubbachaa ture. Museen dhufee maal jedhe? Kaleessa yommuu gaafattu, kaleessa yommuu eeggadhe yommuu isaanii gaafattu namoonni Museedha siin jedhaniiru ture. Garuu ati Museen ana, ati Waaqa Museeti malee Waaqa kooti malee Musee miti jedhee ragaa ba'uudhaaf Eliyaasis gaafa gaafatte sana namoonni Eliyaasiin jedhanii turanii ati Eliyaas ana, ati Waaqa kooti uumaa kooti malee Waaqa Eliyaas malee ati Eliyaas miti jedhanii ragaa ba'uudhaaf Waaqayyo keenya immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Waaqa duuka bu'ootaa qofa osoo hin ta'in Waaqa raajotaa ta'uusaa uumaa seera haaraa qofa osoo hin ta'in uumaa seeraa moofaas ta'uusaa Waaqa warra boqotanii ta'uusaa Waaqa lubbuudhaan jiran ta'uusaa Waaqa duuka bu'oota isaa ta'uusaa Waaqa raajotaas ta'uusaa agarsiisuudhaaf raajota isaa isaan yeroo kakuu moofaa turanii isaan waamee Museenis asitti akka mul'atu taasisee Eliyaasis asitti akka mul'atu Taabor bakka jedhamu tulluu Taabor akka mul'atu taasisee isaan waliin duuka bu'oota isaa immoo Phexrosiif sadan isaanii Yaaqoobiif Yohaannisiif fudhate bakka sanatti waaqummaa isaa ibsee maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Amma ammaatti namoonni dhumanne waan ta'eef waaqummaa isaa hin beekne waan ta'eef bifni isaa itti jijjiirame bifa akkanaa hin beekani amma irraatti arganii hin beekani uffanni isaa akkanatti calaqqisee arganii hin beekani akkanatti addaatee arganii hin beekani. Kanaafuu waaqummaa isaa ibsuudhaaf waaqummaa isaa agarsiisuudhaaf raajota isaa waliin fidee akkasitti waaqummaa isaa itti agarsiise. Bakka kufanii Phexros fa'aa na'anii sodaatanii kufanii turan yommuu akka bakakkaa binni isaa itti calaqqisu yommuu akka bakakkaa itti fuudhu uffanni isaas akka malee akka cabbiirra yommuu itti addaatu na'anii sodaatanii kufanii turanii yeroo sana hin sodaatinaa hin na'inaa jedhee harka qabee bakka kufanii kaase ol kaase yommuu ka'anii
yommuu ilaalan isaan Phexros yommuu ilaalu Eliyaasiif Musee waliin yommuu haasa'u yommuu argu dura akkasitti argee kufee ture. Ilaalaa amma yommuu hirribaa ka'u yommuu bakka kufee ka'u immoo hin jiran isaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kophaa isaa dhaabata. Yommuu dhuma sana samiirraa sagaleen tokko dhufe. Eenyutu dubbate? Abbaa isaa dubbate. Abbaa Waaqa keenya uumaa keenya nuti kan amannu Waaqa meeqa amanna? Waaqa meeqa waaqeffanna? Waaqa meeqa waaqeffanna? Waaqni tokkicha garuu maqaadhaan meeqa? Sadii. Qaamaan meeqa? Sadii. Waaqummaadhaan meeqa? Tokko. Maqaadhaan sadummaan isaa eenyu jenna? Tokko eenyu? Abbaa. Tokko Ilma. Tokko Hafuura Qulqulluu. Ilaala ilmi amma tulluu Taaboor irra dhaabbateera. Abbaan immoo samiirraa sagalee dhageessise. Ilmi koo kanan isa jaalladhu, kanan isaan galateeffamu, kanan isa jaalladhu isadha, isa dhagaa jedhe. Namoonni akka isa dhagaan jecha kanaan akka Waaqa ta'uusaa, ilma abbaa ta'uusaa, samiirraa gadi bu'uusaa, maaramiirraa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa haadhala tulle malee samiirraa gadi bu'uusaa akka baruu qabnu, akka beekuu qabnu, kanan isa jaalladhu isa waan ta'eef isaan dhagaa jedhee abbaan immoo ragaa ba'eef yommuu sana qulqulluu Phexros akkuma sira sitti hime mata duree godhannee jecha dubbanne sana yaa Gooftaa bakka kana jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Bakka kana jiraachuun bakka kam? Tulluu sana irra jiraachuun gaariidha. Bakka sana eenyutu jira natti himaa? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositu jira. Bakka sanatti eenyuun arge? Museedha arge. Eenyuun arge? Eliyaasiin arge. Tulluu sana irratti isaan waliin jiraachuun gaariidha yaa Waaqayyo yaa Gooftaa. Bakka kana osoo gadi bu'uu baanne, osoo deemuu baanne, asumatti iyyuu otoo jireenya keenya otoo asuma godhanne, sirumattuu godoo wayii otoo ijaarranne, godoo sadi otoo ijaarranne, godoo isa tokko siif, isa tokko Museedha, isa tokko Eliyaasiif otoo ijaarranne, isa tokko anaaf jedheera. Natti himaa anaaf jedheera yaa Gooftaa. Godoo sadi ijaarranne isa tokko anaaf, isa tokko siif, isa tokko abaluuf jedheera. Hin jenne duuka bu'oonni isaa kan of jaallatan miti kaa. Otoo nu ta'e dura eenyuun dursina? Of dursina malee yommuu namaa kenninu dura ofii dursina. Ofii fudhanna. Sirumayyuu isa guddaa ofii fudhanne, isa baay'ee ofii fudhanne, isa xiqqoo miti kan namaa hirru, kan namaa kenninu, ofii keenya saamnee baay'ifannee fudhanne. Qulqulloonni garuu akkanatti yaadan. Ofiif hin yaadan. Kan biraatiif yaadu, obboloota isaaniitiif yaadu, warra biraatiif yaadu, isatu na caala jedhu. Gadi of qabummaan kana caala hin jiru. Gadi of qabummaadhaan kabaja argatu waan ta'eef. Yommuu namaa yaadan Waaqayyo immoo isaanii yaada waan ta'eef. Yommuu nuti dhabaadhaa yommuu yaadne, rakkataadhaa yommuu yaadne, Waaqayyo immoo nuuf yaada. Kana beelaa yommuu naanne, kan dheebote yommuu baafne, waan nuti nyaannu immoo, waan nuti dhugnu immoo eenyu nuuf yaada? Waaqayyo nuuf yaada. Phexros kanaaf maal rakkoon qaba? Maal rakkoo maaliin jira? Museen silaa as jira. Yoo beelofne samiirraa akkuma bare, raajii akkuma hojjechuu bare, kana dura silaa samiirraa gadi buusee namoota Israa'el laateera. Gammoojjii sana keessa yommuu deeman karaa
rukutee dhagaarra bishaan bulqusiisee waan ta'e raajii akkanaa waan hojjetuuf waan akkana ta'eef Musee bira taa'anii beela'uun jiraare hin jiru. Musee waliin jiraatanii dheebochuun jira hin jiru. Kanaafuu asuma haa jiraannu jedhe Phexros. Rakkoo maaltu jira siinsi qabannee Museen silaa jira. Eliyaasis silaa yommuu barbaade bokkaa roobsa. Yommuu barbaade bokkaa caamsa. Samiiyyuu ni ajaja. Samiin akka bokkaa kennitu oo barbaade immoo akka bokkaa dhoowwattu rooba akka hin kennine samii kana cufuus banuus ni danda'a waan ta'eef seenaa isaa akkuma beektan bara jireenya isaa addunyaa kanarra bara jiraatu hinaaffaa mana Waaqayyootiif yeroo tokko lolee samii cufee bokkaa dhoowwee ture Eliyaas yommuu araaramu immoo samiidhuma kanarraa samii ajajee bokkaa akka roobsitu taasiseera. Kana qabatanii beeluun hin jiru, rakkoon hin jiru. Eliyaas waliin jiraanna, Musee waliin jiraanna. Yaa Gooftaa maal rakkoon jira? Atuu silaa buddeen 5 yookaan immoo daabboo 5 baay'iftee nama 5,000 laatta silaa. Si biras eebbisi waliin jira guutuudha rakkoo maaluutu jira? Asuma si waliin jiraannaa jedhe Phexros. Godoo wayii isaa ijaarru asumatti gadi deebi'uun barbaanne. Namni eega ol ba'ee gadi bu'aa. Gadi bu'uun barbaachisaadha. Tokkicha ol baanaan gadi bu'uu yaaduun barbaachisaadha. Waaqayyo tokkicha ol si baafnaan ol si fudhannaan yaadaan sammuun jireenyaan eebbaan Waaqayyo eega ol si kaasee booddee gadi bu'uun barbaachisu. Eega si kabajee booddee gadi bu'uun barbaachisu. Kanaaf Phexros osoo gadi bu'uu baanne osoo dhuma as jiraanne jedhe. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Bakka kana tulluun Taaboor sun fakkeenyaa bataskaana keenyaati. Ilaala Taaboor yommuu ol ba'an qarreerra yommuu ol ba'an tulluutti yommuu ol ba'an nama dadhabsiisa, nama rakkisa, nama dafqisiisa. Gara bataskaanaattis naamu Eliyaas faa maqaan isaanii asitti waamamu. Manni amantaa keenyaa akkanaati. Warra yeroo kakuu moofaa jiran illee warra kakuu haaraa qofa osoo hin ta'in raajota warra kakuu haaraa illee warra boqotanis warra lubbuudhaan jiranis duuka bu'oota isaas walitti qabdee kan galateeffattu yookaan immoo seenaa isaanii kan ibsitu kan barsiistu kan himtu osoo waliin hin qoodin osoo hin dhiisin osoo adda hin baasin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuun moofaa osoo siruman barbaachisu ta'e warri yeroo sana jiraatanis barbaachisan osoo ta'e Musee maaliif waame? Eliyaasiin maaliif waame? Hin barbaachisanii? Hin barbaachisu waan ta'e duuka bu'oonni isaa silaa isa bira jiru. Isaan waliin hin haasa'u. Musee maaf waame? Bakka boqote, bakka rafe, bakka du'e, lubbuu isaa fidee foon isaa wajjin kaasee akkamitti fide? Maaliif barbaachise? Duunsa kana nuu ibsuudha. Nutillee raajotaan bataskaanni keenyallee manni kiristaanaa keenyallee nutillee bataskaana keenya keessatti raajotas duuka bu'ootas warra boqotanis warra lubbuudhaan jiranis fakkeenyaadhaaf dhufe Museen. Warra raajota warra boqotan maqaa isaanii seenaa isaanii akka barannu akka isaaniin eebbifannu akka galateeffannu fakkeenyaa ta'ee warra boqotan keessaa eenyuun fidee nutti agarsiise? Musee fidee nutti agarsiise. Amma irraatti hanga irraatti lubbuudhaan osoo hin darbiin kan jiraatan keessaa immoo eenyuun fidee nutti agarsiise? Eliyaasiin fidee nutti agarsiisa fakkeenyaadhaaf. Raajota qofaa akka galateeffan raajota
waaqummaa isaa asumatti arganna, foon isaa asumatti arganna, dhiiga isaa asumatti dhugna, foon isaa asitti nyaanna. Isaan kan galateeffatan Musee faallee asitti arganna, Eliyaas faa asitti arganna. Hunduu Waktu